Ekasi badawanu fi ekasi maltu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu egatawanu fi barana Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkasii jechuudhaan eegalle gaanolli akkasiisan isinitti mufne sirba erga gadhiifame sa'aatii 24 guutiin Vision Entertainment irratti sirba maaltu jira jedheeti gaa koomingisuun irratti nu gaafate dhiiroo maaltu jira maal nu gaafatu deema jenneeti kan nuti illee gurra qeensinee eegaa turre waan nu himuudhaaf nu biraan bahee jira gaa artistii qaxaleen artistii ajaa'ibaa Gadaa Hamdaa jechuudha. Gadaa Hamdaa kana dura kan beektan walaloo hedduu nama hedduu kennuun yaadaloo hedduu nama hedduu hojjetuun sirboota ajaa'ibaa sirboota dhaamsi isaa jecha tokko yoo jedhu jechi sun 2-3 backgroundiidha hiika biraa jecha qabu sirbuudhaan beekama. Artistii lafaa dhufaa artistootaan an dinqisiifadhu keessaa warra sadarkaa duraatirra jira. Mee Gadaa Hamdaa har'an tana maal jedha waliin laalla. Odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu Odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu jiraachuun kee gatii lubbuu kiyyaallee akkanaa jaaltu silaan hawwanii odoo beekanii jennoo koo si eeguudhaaf akka wareegamtu lubbuun koo si eeguudhaaf akka wareegamtu lubbuun koo. Mee asuma irratti dhaaba osoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu jedhe garuu namatti quba qabeen jiru bar ishee takka ibsaan jiru sirba ajaa'ibaati uffannaa isaatirraa yoo laaltan yeroo achi as dhufu Oromoo duraanii san Oromoo goota san Oromoo gootummaa isiin beekamtuun san kalee isii qabateeti dhufe lafti inni keessatti argamu ammoo Finfinneedha namni inni jedhaanii jiru hoo'een ishii seetanii ishiin sun tabe gaafii keessan ta'uu hin maltu tuni deebiin achumarra jira waan ta'eef jecha osoo beekanii jedha. Odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu Osoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu nuu himaa jira eenyuun nuu himaa jira keessa dhaabate isima nuu himaa jira tan yeroo hundaa'u ormi moggaatti irraa nu dhiibuu barbaadu. Ta ormi har'allee teessanii miti nuun jedhu ta nuti ammoo teenna jennuun isii keessa dhaabatee Oromummaa kaleessaa san ishee orijinaalee dhugaadhaa san qabatee bifa kanaan faaya meeshaa Oromoo goonni Oromoo ittiin beekamuun farda isaa fe'atee keessa dhaabatee heeboo qabateetiniin keessa deemaa jira. Sirna lolaa keessatti addunyaa mataan irratti biyyuma feetanittu heeboo fi wantaan harkaa beekamaadha. Meeshaa waraanaa isa kaleessaa isa meeshaa ammayyaa har'aatiif bu'uura ta'edha. Isa qabateet lubbuun koo jiraachuu keetiifillee akka aarsaa ta'uu danda'u. Aarsaa ta'uu danda'uun kiyyallee akka nammiin aarsaa ta'uun kiyyallee akka nammiin akka lubbuu kiyyallee dabarsee siif kennuu danda'u jedheeti himaafii jira. Eenyu ishee biraan seenaa Finfinneedha baana. Finfinneedha baana. Jalqaba yeroo mul'atu Gadaa Hamdaa dubartii waliin mul'ate lafa jiidhaa wayirra dhaabbate akkas jaaladhu osoo beekanii jedheeni isheen sun harmeedha. Dubartiin waa mara kenna cinaa qaama kennati harmee baana. Isheen sun dubartiin sun dhaleeteenna Oromiyaa baana. Amma moota keessa dhaabate inni irraa dhaadataa jiru tun Finfinneedha baana. Mee Gadaa Hamdaa itti fufi. Vinjirree abdatanii elemtu qoraasanii gaadi asanii gaangee elmitu ergatanii kan dandama. Hinjirree abdatanii elemtuu qoraasanii jedhe. Hinjirree jechuun akka lamaan ibse. Hinjirreen takka waan inimaa taksaa taatee hin argamtee hin beekne waan addaa wayii namni waan ati qabdu tokko yoo humnaan sarkaa fudhatu yaadu hinjirreedha waan hinjirre waan akkasii yaadu yookiin waan wakeetitti abbaa of godhuun waan hinjirreedha
waan argamtee hin beekne waan ajaa'ibaa jechuudha. Hin jirre abdatanii waan hin jirre wayii abdataniitiin kan biraa immoo hin jirre jechuun waan ofii qabaan guunne waan ofii namooma keessa hin jirre waan ofii of taatee hin jirre waan isiinuu dhaabattee hin jirre waan hin jirre bakka hin qabne waan akkasii abdatanii elemtuu qoraafatanii jedha. Elmatuudhaaf qoraafatan gaangee ammootu itti fufee hinjirre abdatanii elemtuu qoraasanii gaadi asanii gaangee elmitu ergatanii. Hinjirre abdatanii elemtuu qoraafatanii gaadi atanii gaangee elmituu ergatanii jedha. Gaangee fi elmituu illee ni beeynamiire. Gaangeen lugaammatanii yookiin sakaalatan gaadi'atan suni gantoota har'an tana garaadhaaf iyyaa jiran kan warra garaadhaaf saba kana dabarsanii aanguudhaaf jecha saba kana dabarsanii magaalaa tanallee gurguratanii kennanii fi diinaaf yeroo hundaa dibbeedhaan kan elmituun sun jechuudha. Kan dandamateen garree samiirra gilee kufee kan jaalala balleessuu bahee hammamtu karaa taphee. Kan dandamateen garree jedha eeyyee waan kanarratti gaahayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohammad nama Oromoo ganee milkaa'een garre ka salphate malee jedhee ture gadaalleen sanuma deebise jechuudha. Warri akkasitti shiraan elmatuudhaaf qophaa'anii as bayan sun hin milkaa'uuf osoo hin milkooyineef elmituu isaanii ergatanii elmituun isaanii warra isaan mallaqaan bitanii har'an tana duchisiifatanii fi warra saba kana nyaatuudhaaf fakkaatanii kal'oo Oromoo tanatti waan dhiyaatu fakkaatanii uffatanii as dhufan jechuudha. Isaan sun hundi isaaniitu nama jaalala cabsanii kan milkaa'een garree jedha gadaamdaa. Aduu ganamaan baane galgala galan eeganii ani fi atiin bannu ofiisanii badanii. Aduu ganamaan baane galgala hin eeganii anaaf ati hin bannu ofii isaaniitii badanii jedha. Xumura dubbeeti kuni. Aduu ganama hin baane ganamaa hin jirtuuti waan hin jirre akkam eega galgala galuu hin eegan osoo beekanii akkasi sila waan ganamaa hin jirre galgala hin eegan harree ganama badde galgala kurkuriin hin galchuu jedha. Anaafati hin bannu ofii isaaniitii badanii jedha. Asirratti bakka kana piikchar isaa kana irra deebi'aa ilaala. Bakka inni jiru kanatti waan hedduudha jechuun ni danda'ama. Bakka inni dhaabatee jiru kana waan ajaa'ibaatu keessaa mul'ata. Piikcharri tokko haasawa fuula barruu tokko ol fuula kitaabaa tokko ol barreeffama ofirraa qaba yoo ati dubbiste jechuudha. Bakkeen inni har'a jiru kuni dhaabbate kuni dhaaba manaati. Hundee yookiin gidaara manaati. Isarra ammootu arbatu jira. Arba jechuun mootii bineensotaati. Bineensota lubbuu qaban keessaa mootiin bineensaa arba. Wanti guddaanis gaarris wanti isa fakkaatti hin qabne arba jechuudha. Arba jira. Arba kanarratti ammootu meeshaa waraanatu jira. Isa duuba wantatu jira. Dhaabni kuni hundeedha. Hundee kenna dhaabni arbirra jiru kuni arba jechuun ummata Oromooti. Ummanni Oromoo arba. Ummata paaworii qabu, ummata guddaadha. Ummata guddaa kana mootu ka hin jirree baasaniitiin dura inni baanu suni elemtuu elmituuf illee qopheeffatanii gaangee lugaammatanii sakaallatanii itti as ergatanii itti duulan suni arba kana elmatuufi. Kan inni ammootuu dura lubbuu kiyya dabarsee sii kenna jedheen suni Oromiyaa fi Finfinneedha. Amma ammootuu fakkii kanarraa waan baay'ee jechuu dandeenya. Arbi kun ummata Oromooti. Ummata Oromoo kanatti ammootu gaachana irra kaa'ee wantaa irra kaa'ee jira. Wantaan kun ammootu tin'oo ummanni Oromoo ofirraa ittisuuni. Duubni kun dhaabni jiru kun Oromiyaa yoo jenne ummata bal'aa kanatu irra jira. Ummata arba guddaa kanatu irra jira. Arbi kufee hin ka'u akka jedhan sanii miti. Abadan ummanni Oromoo hin kufullee ummata kufee hafuu miti. Isa duuba dhaabateet dursa ofii laatee lubbuu koo dabarsee yoo sii kennillee namni jecha duratti jedhu saniin as baheeti jira.
arba kana ummata guddaa kanarraa isa akkasittu mala akkasitti ofirraatiin isaa ummanni kun abadan kan isa cabse hin garre kan ofii cabe malee abadan anaa fi ati hin bannu ati arbaa ani arbaa jechaati jira nuti arba jechaati jira Oromoo baane Oromoon arbaa isintu bada malee isin warra arbatti bu'e yayyii fi jeedala tanniintu bada malee nuti hin bannu jedhaa jira gadaa hamdaa. Aduu ganamaan baane galgala galan eeganii ani fi ati hin bannu bisanii badanii irraan gaadhee mana. Ani fi ati hin bannu jala muree fi himee jira ofii isaaniitii badanii jedhe eeyyeen Oromoon arbaa Oromoon saba bal'aa galaana kana abadan beeylanni kamuu seenee yoo dhuge hin booressu arba galaana hin booressu hin hir'isu. Oromoon akkas halkanii guyyaa sinutti tuulan nutuman nujjeesan uummata akka hin hir'anne achuma jirraa jechuudha. Mana kenna dhokatee rifeettuuni ta'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini ilmoo waaqatu dhugaadha beekamtuu dandeettiidha silaa somni soba nyaata dhugaanii dhugaan jiraata. Irraa gadee mana kennaa dhokattee ribxe hattuun qe'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini jedhe. Asirratti jechi kun jecha dachaa jechoota hedduu of keessatti hammate. Irraa gadee mana kennaa dhokattee ribxe hattuun hattuu tan tana nu fakkaattee kan afaan Oromoo uffattee nu keessa jirtu tanan baana. Ribxee jirti nu keessatti manshiidhaan ol garagalchine qonnu malee hin baatu. Qonnee baasaa jirra moon baatii bayaa jirti badaas jirti dhokattee ribxe hattuuni qe'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini as keessatti jecha ajaa'ibaa jecha lama fayyadame hiikkaa lama baakgiraawundiidhaan illee jecha hiikkaa biraa qabu qe'een tan abbaa gadaati qe'een tan abbaa lafaati tan abbaa biyyaati tan abbaa biyyummaa saniiti qabamnaan badde jedhiini. Tokko qabamnaan badde jedhiini inni duraa hatticha qe'ee keessatti riphee jiru kanaan waytan harka seenuu kaate badde siidhumatte jechuu isaati. Hatticha qe'ee keessatti na riphe yeroo kokkeessi qabetti siidhumatte jechuu isaati. Hiikkan biraa mootu hiikkan inni ciigoo kana keessatti dubdubbee isaatitti fayyadame qe'een tan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini. Qe'een abbaa gadaatu harrootuma tanaan galtootuma tanaan hatticha dhokatee riphe kanaan yoo qabamte qe'een abbaa gadaatu nu badde jechuu isaati. Qe'een tan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini. Qe'een abbaa gadaatu gaafa alagaan qabamte badde gaafa yayyii tanaan qabamte badde gaafa hatticha riphe kanaan qabamte badde gadaa hamdaa fayyaate akkas jedhe dhugaa sirba dhama qabu. Jecha tokkochaan hiikkaa lamaa sadi duubetti sirba qabuudha. Si bada waan ofii akkasi maaltu jira bani reediyoo caqasi akkana bada waan ofii akkana abbatu eeggata waan ofii barana. Akkasii bada waan ofii akkasii maaltu jira reediyoo banii caqasii waan jiru dhageeffadhu gurra banadhu dhageeffadhu gurra qalbii qabuun dhageeffadhu uf barbaadi eessa akka jirtu uf barbaadii jechaa jira. Akkana bada waan ofii akkana tahii argame jechuudha. Akkana jechuun waan ta'e jechuudha. Toli jechuudha. Akkana bada waan ofii akkana abbatu eeggata qe'ee bara kanaa gadaa tana bara kanaa miti baruma maraayyuu qe'ee ofii abbatu eeggata. Abbatu eeggata abbatuuf mara jedhee boofti jedha Oromoon abbatu eeggata qe'een abbaa malee abba lammiin qabdu kanaaf yoo nu abbummaa keenyarraa laaffanne kanaaf dhiibamaa saamamaa ciramaa gurguramaa jirti abbatu eeggataa jedhee gadaa hundaa sirba ajaa'ibaati. Beekanii akka lubbuun koo si galatu
odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu jiraachuun kee gatii lubbuu kiyyaallee akkanaa jaaltu silaan hawwanii odoo beekanii jennoo koo. Jiraachuun koo gatii lubbuu kiyyaa akkanaaf caaltu osoo beekanii lubbuu kootirraan akkasi jaaladhu. Akkasiifillee of wareegu osoo beekanii jedhe silaa beekanii si huusin kajeelanii wallaala isaaniitiif qe'ee tiyyatti natti marmaaranii narraan si kajeelanii heeboo koo qabadhe bitaatti ammootu wantee kee qabadhe daamaa koo yaabbadhe anatu uf kabachiisaa qe'ee abbatu eeggata bara kanaa qe'ee abbaan irraa dhafe jeedalaa fi jaldeessa dhaala abbatu eeggataa jedhaa jira. Gadaa hamtaa. Si eeguudhaaf akka wareegamtu lubbuun koo si eeguudhaaf akka wareegamtu lubbuun koo. Lakkaa jennaan diddanii leenca ciisu kaaftanii utaalee kokkee qabdaan keessan jirru gaasanii. Lakkaa jennaan diddanii leenca ciisu kaaftanii jedhe uummanni Oromoo kun uummata gara laafessa uummata yoo foon isaallee nyaatan sossobanii yoo areeda qabatanii sossobanii isaallee nyaatan nama hin hifanne na dhukkube uummata jedhe uummata nama nyaatamuu hin hifanne uummata fayyaalummaan keessa dabartee diinni miidhaa jiru. Kana gaadidaniiti bakka inni qirqirfatu tuqan bakka inni hin feene tuqaa tuqan osoo nyaataa jiranii kan inni isaa nyaatan isin hin dadhabdanii akkasittuu kalee tuyxanii qirqirsitanii kaastan. Tuyxanii kaastan uummata Oromoo ofiitti uummanni Oromoo asii achi lafa ofiitti irratti illee nama hayyamu. Qabeenya ofii kamirrattuu nama hayyamu. Sanii miti maqaa isaallee warra himatee jiraatu kana maqaa isaallee himatu irratti hayyamu. Dammaqee ka'ee jira uummanni Oromoo. Dhalli amma booda dhalatu nuyi akka nuyi kanaa miti nu caalaa dhala xiiqii didu. Dhala haloo baafatuuf fiigu. Dhala qaroomee eenyummaa ofii kabachiisuuf fiigu. Dhalli nu booda dhufu. Uummanni Oromoo kana booda qirqirsitanii qeema isaati irratti teenna ati asii miti achii dhufte ati asii miti madagas gaarii dhufte jettanii kaastanii leenca rafee jiru kan isinuu irraanfatee haga isin nyaattan elmattan dhuytan isin irraanfate dhuytanii ofitti kaastanii jedhe. Diigamuu maalli koo dhugaadhaan ijaarame milkooftu yaadini yaallaan hundu nyaatame rangaatee mana keenya dhokattee rifteettuuni ga'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini ilmoo waaqatu. Hin diigamu manni koo dhugaadhaan ijaaramee jedhe eeyyeni manni Oromoodha. Shiraanii miti shira of keessaan qabu fiilmidhaa miti. Taatee tiyaatarri taatoo tahee dalagee miti waan dhugaati dhugaadhaan gad dhaabbate dhugaaf ammootu eenyullee dhugaa ofiit irratti akka du'u bareechee beeka waan ta'eef jecha diinillee sabni keenya dhugaa isaatirra dhaabbatee dhugaa ofiitiif lola waan ta'eef jecha dhugaa ofiif falmata waan ta'eef jecha kana booda shirri fi hulaan ati deemtu hulaan kijibaan ati jaalte fiilmiin taatoo qopheessitee ati jaalte Oromoo irratti hin deemtu kamuu siif hin milkaa'u hin ta'u manni kiyya dhugaan ijaaramee jedhaa jira. Uummata Oromoo bakka bu'ee sagalee isaatiin sagalee uummata Oromoo ta'e. Rangaatee mana keenya dhokattee rifteettuuni ga'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini ilmoo waaqatu dhugaadha beekamtuu dandeenyiidha silaa sa'uunis soba nyaata dhugaanis dhugaan jira. Rangaatee mana keenya dhokattee rifteettuuni ga'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini. Jedheeti gadaa hamdaa xumuree sirbi gadaa hamdaadhaa gaggabaabsee akka argutti ani kanaan ibse kana fakkaata. Waa'ee kwaalitii isaa fi bareedina isaa ammootu osoo waa'een jedhin biran dabarru sirboonni dhiyeenya kana maxxanfaman afaan Oromootiin jechuudha. Sirboota dorgomsiisuudha sirboota ajaa'ibaatii as keessatti warri waan kana duraa fi duuban ta'anii sirba Oromoo akkanaa bareechanii nu biraan gahan hundi isaaniitu uummata Oromoo biraa galata qaban waan Oromoo
ilaallatu waan Oromoo fakkaatu dalagaa jiranii ammootu akkaataan itti sirbi kuni kallattii itti kaayame akkaataan inni direct itti godhame qulqullinni isaa baay'ee hawwataadha baay'ee tokko waan namatti tolu dhugumaan ajaa'ibaa dalagaa jira asirratti gurbaa xawalwaallee birraa gammadillee salaamtaa kennee ishiitiin galateeffatuudha barbaada waan gaarii takka hojjetaa jirta jabaadhu bifuma kanaan itti fufi baay'ee tokko akkaataan itti vision entertainmentiin quality kana qabateetiin Oromoo sadarkaa keessa galchee tokkuma itti haasaa jiru kun waan si qofaa miti nu qofaa miti Oromoon guutuun ittiin boonudha jabaadhu jedhaanii gadaa hundaa ulfaadhu waan ajaa'ibaatiin as nuu baatee uummanni Oromoollee egaa waa tokko dhagayuu qofaa miti waan dhageettan san gurra banii dhageeffadhu jedhee miti innu waan dhageettan san waan dhageeffattan san dhageeffattanii asiin dhageettanii asii yaasu qofa sun taane hojiitti hiikan dhaamsa kenna anga isin faana kan ture leellisaa Oromiyaati kan irratti argamtan kun ammootu leellisaa Tuubidha nuuf jiraadhaa fayyaa ta'aa hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti gadaan gadaa bilisummaati. Eekkasii bada waan ofii eekkasii maaltu jira bani reediyoo caqasii eekkana bada waan ofii eekkana abbatu eeggata waan ofii baranaa.